إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير ألف وربنا خبر هدوسنا قل هوجا وقويا أيانا عيد الأضحى وقاكم تقوى في البافر في أبطان صدفات سنجي كل مسلم الدنيا تنريتهم دينه بغي سنجي استجابات gartee baga isinin geeti arrammoo gartee warnoota keenya gaggabaabsinee akkuma manduree sakannaa turretti har'aan tanaas gartee dalagaa hajjiitii fi akkaataa hidhannaa hajjiirra qopheessinee gabaabsinee gartee warra biraafisee isiniif himnee jirra. Asumaan gartee gara sagantaa xiyyaatti isin dabarsina. Dalagaaleen hajjii akkuma beekamu gartee hajjiin gosoota hidhannaa sadii qabdi. Gosoonni hidhannaa hajjiin sadeen isin qabdu immoo takka maal inni beektaa? Tamattu'a jaamtii, taan immoo qiraana jaamtii, taan immoo ifraada jaamtii. Tamattu'a gisee isin jennu warri tamattu'a maal godhuu qaba? Gizeenii fi asii karaa hajjii deemuu manaasika gisee dhaqee bakka miiqaata asii gisee dhaqee bakka gartee hajjii irraa hidhatan gisee dhaqee labbeeka umratan mutamatta'an bihaa jeeti umraa qofa hidhatee gizeenii fi kaabaa dhufee kaabaa sanatti xawaafa quduumaa naannawaa jechuudha. Xawaafa quduumaa eega naannawee booda wanni godhuu qabu deebi'ee saayii beena safa wal murwaa godha. Deebi'ee achi booda maal godhuu qaba? Rifeensa isaa murachuu qaba gaafsatee achi booda immoo hiikateeti hanqaa yoomuu tarwiyyaatti taa'aa jechuudha. Yoomuu tarwiyyaa jechuun guyyaa 8ffaa Zulijjaa jechuudha. Hanga guyyaachitti taa'aa jechuudha. Guyyaa 8ffaa Zulijjaa dhufe achirraan maasii bikkuu jirtuudha hajjii hidhannaa eegalee achumarraa hidhatee itti fufaa jechuudha. Ammoo warri qiraanaa maal godhuu qaba? Gizeenii fi miiqaata irra dhufee labbeeka umrata waa hajjan jechuu qaba jechuudha. Akkas jeetii dhufee gizeenii fi labbeeka umrata waa hajjan jee hidhate miiqaatarraa kaabaa gizee dhufee xawaafa quduumaa godhee saayii beena safaa wal marwaa godhee hidhannaa isaa hin hiikkatu maal godhuu qaba? Achumatti taa'ee hanqa yoomuu tarwiyyaa guyyaa 8ffaa Zulijjaa taa'ee eeggata jechuudha. Warri ifraadaa immoo maal godha? Warri ifraadaa inni godhu immoo gizeenii fi miiqaatarra dhufee labbeeka hajjatan qofa jaa jechuudha. Labbeeka hajjatan qofa jeetuma dhufee xawaafa quduumaa godhee saayii beena safaa wal marwaa godhee achi hanqa yoomuu tarwiyyaa guyyaa dalagaan hajjii eegaltutti caljee taa'aa jechuudha. Achirraa dalagaa hajjii ta'e isaa hafte itti fufaa jechuudha. Hin hiikkatu jechuudha. Ammoo garaagarummaan isaan kun qaban maal hin beektaa? Warri tamattu'a hidhatee fi warri gartee qiraana hidhatee wareega qabaachuu qaban jechuudha. Warri hajjii ifraadaa hidhate immoo hajjii qofa hidhatee jechuudha wareega hin qaban jechuudha. Asumaan gaa fakkeenyaaf namoota keenya Itoophiyaarraa gara hajjii deemaniif gizeenii fi ibsinu asiin maanta namni Itoophiyaarraa gara hajjii deemu miiqaanni makaana isaa bakki inni irraa gartee hajjii labbeeka jee hidhachuu qabu eessarraa bakkuma warri Yaman irraa hidhaturraa hidhachuu qaba. Maaliif nuti eessarra dabarra si warra Yaman irra dabarra jechuudha. Warri Yaman bakka tamirraa hidhataa Yelamlam boota Yamturraa hidhata. Gizee xiyyaaraan osoo deemuu Yelamlam gubbaa ga'ee achumarraa yoo nama umraa tamattu'a hidhatu taate labbeeka umrata yoo nama qiraana hidhatu ta'e labbeeka umrata waa hajjan yoo nama ifraada hidhatu ta'e labbeeka hajjan jechuu qabaa jechuudha. Eega kana ta'e egaa ammoo amma gizeenii fi akkasitti miiqaatarraa hidhate eega ihraamaati deebi'ee xawaafa quduumaa godhaa jechuudha. Xawaafa quduumaa eega godhee booda maal godhuu qaba? Saayii beena safaa wal marwaa godhaa jechuudha. Yommuu tarwiyyaa kana saayii beena safaa wal marwaa godhee achirraa itti gadi lakkisee eessa bula guyyaa 8ffaa kana itti gadi lakkisee mina dhufaa jechuudha. Mina gisee dhufu guyyaa 8ffaa kana achitti salaata qasraadhaan salaataa jechuudha. Hajamii hin goone salaata gaggabaabsee salaata jamii kan goone salaatee achi bulee ganama 9ffaa subii achi salaatee achirraa ka'ee dirree arafaa deemaa jechuudha. Dirree arafaa gisee dhufan zuurii achitti salaataa jechuudha. Zuurii achitti salaata asrii achitti salaata gabaabsee salaata jammee godhee salaataa jechuudha. Gabaabsee salaata jammee godheetti salaataa jechuudha. Achirraa eega zuurii fi asrii jammii taqdiimaatiin salaatee booda achi zuurii irraa dhaabbatanii hanga gartee aduun seentutti dhaabbatanii jechuudha arafaa keessa. Hanga aduun seentutti eega dhaabbatanii booda maal godhan amma achirraa ka'aniiti guyyaa 9ffaa kana gara Musdalifaa deeman jechuudha.
eegara Muzdalifaa deemanii salaata ishaa'iitii fi maghribaa eessa salaatan Muzdalifatti salaatan jechuudha. Jammii ta'akhiraatiin ishaa'ii rakkaa lama godhanii maghribaa immoo rakkaa sadii godhanii jammii ta'akhiraatiin Muzdalifatti salaatan. Muzdalifatti gartee salaatanii waan arafa dhaabbachaa oolaniif dadhabanii waan jiran achumatti rafanii Muzdalifa kana rafanii achii ganama subii salaatanii garam deeman amma gara Minaa dachaan ammaas. Mina gidii dhaqan booda maal godhan jechuudha. Deebaniitti Mina eega dhaqanii Minarraa dhagaa fudhatan. Cirracanii xiqqaa akka firii baaqilaa fudhatanii gara Jamratul Aqabaa darbachuutti deeman. Jamratul Aqabaa eega darbatanii booda ammaas maal godhan? Wareega warri qabu hajji wareegaa warri hidhate maal godhan? Wareega isaa qalaa. Hajji wareegaa warri hidhate wareega isaa qalaa. Achi booda rifeensa isaanii haa gabaabsatu ni gabaabsata, haa haaddatu ni haaddata. Achi booda Kaabatti deemanii xawaafa ifaadaa xawaafanii jechuudha. Xawaafa ifaadaa xawaafanii sunnaa gartee xawaafaa sana ammas rakkaa lama achumatti salaatanii jechuudha. Eegas booda ammas saayii beeyna safaa wal marwaa godhanii jechuudha. Eegas booda ammas achumatti salaata zuuriitii fi asrii salaatanii jechuudha. Haraamuma san keessatti guyyuma kurnaffaa kana jechuudha. Guyyaa har'aan tana fakkeenyaaf alfaa guyyaa dheedaa minuuf guyyaa kurnaffaa guyyaa nuuf hiidaa kana isaan dalagaalee sana dalaganii jechuudha. Saayii beeyna safaa wal marwaa godhanii amma tana zuuriichi salaatanii asriichi salaatanii amma bultiidhaaf garam dachaan gara Minaa dachaan amma guyyaa 11ffaa kana guyyaa boru 11ffaadha gara Minaa dhufanii halkan 11ffaa kana Mina bulan. Mina bulanii asitti ganama subii ka'anii salaatanii eega aduun zawaaltee booda boolla darbachuu eegalanii jechuudha. Boolla tamirraa eegalanii boolla Jamratu Sukhuraarraa eegalan boolla xiqqoorraa eegalanii hanqa boolla gartee Jamratu Aqabaatti darbachuu eegalan. Boolla xiqqoo gidii darbatan booda xiqqoo dhaabbataniitti qibla garagalanii harka isaanii ol fuudhanii rabbii isaanii kadhatanii jechuudha. Ammaas gideenii fi boolla wusxaa boolla gidduu sana darbatan ammaas qibla garagalanii xiqqoo dhaabbatanii harka isaanii ol fuudhanii rabbii isaanii kadhatanii jechuudha. Ammaas hogguunii fi boolla Jamratul Aqabaa sana darbatan kana booda gartee waa takkan godhanii gara Minaa dachaanii jechuudha bultiidhaaf. Bultiidhaaf gara Minaa dachaaniiti halkan 12ffaa kana gara Minaa dachaanii achi bulanii ammaas barii 12ffaadha ka'anii boolla darbachuu eegalanii jechuudha. Akkuma kaleessa sanatti ammaas boolluma xiqqoorraa eegalanii jechuudha. Boolla xiqqoorraa dhagaa torba darbatanii rabbii isaanii qibla garagalanii harka isaanii ol fuudhanii kadhatanii eegas booda ammaas boolla jidduu dabranii boolla jidduuttis dhagaa torba darbatanii eega darbatanii xiqqoo qibla garagalanii harka isaanii ol fuudhanii rabbii isaanii kadhatanii boolla ammaas Jamratul Aqabaa san darbatanii as booda gartee waa takkan godhanii gara Minaa buluutti deebi'anii jechuumaas. Achi booda ammaas ganam barii 13ffaa dhufaniiti ayyaama tashrii kana keessaa jechuudha. Barii 13ffaa dhufanii boolla akkuma kaleessaatti darbatanii du'aanis akkuma kaleessaatti godhatanii eega Jamratul Aqabaa darbatanii gara xawaafa xawaafa wadaa'a xawaafa dhaammannaa achi Makka deebi'anii xawaafa wadaa'a san xawaafanii xawaafa dhaammannaa san xawaafanii akkasitti hajjii isaanii xumuratanii jechuudha. Hayyeegaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya akka barnoota guddaa irraa argattan abdii qabna. Nutis warra rabbii fecha hojjete rabbi maa taasisu. Isinis gaa shee waliif gootanii barnoota kana akka waliif qoodan isinii jala asittiin isinirraa dhaabbadhaa. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.